Manni murtii olaanaa federaalaa ministeera deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a Arradurratti himannaa haarawaa sadii banuutu dhaga'ame. Humni waraanaa Keeniyaa daangaa Itoophiyaa seenuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo humni waraanaa Itoophiyaa kiiloomeetira 2 dabruun daangaa keenya seenuun weerara bane jechuudhaan Keeniyaan himatte. Partiin warraaqsa uummata Itoophiyaa EHAPAN ibsa baafteen haala Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuudhaaf magaalaa Finfinneetti waltajjii yaamuun dhaga'ame. Naannoo Afar gaara Eertaaleetti dho'iinsi voolkaanoo waggaa 10 booda deebi'ee mudachuun dhaga'ame. Dho'iinsi voolkaanoo akkanaa 10 dura mudate kunneen biyyoota hedduu gargar kan qoode jechuun dhaga'ame. Daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna hanga dhumaatti lammii miidiyaa hordofuun dagatina. Ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a Araddoo himannaa haarawaan sadiin himatamuu abukaattoon obbo Taayyee Danda'a obbo Abarraa Eegboo himeeti jira. Obbo Taayyeen guyyaa irraa 24/2025 mana murtii farra shororkeessummaa mana murtii olaanaa federaalawaa kutaa lidataatti dhiyaachuudhaan yaada murtii adabbii isaa dhiyeessuun adabbii yakkaa hayyama seeraa malee qawwee qabatee jiru irratti yaada kennuuf dhiyaate ture. Abbaan alangaa yaada murtii obbo Taayyee Danda'a yoo fudhatu manni murtichaa yaada adabbii bitaa fi mirgaa eega qorateen booda adabbii obbo Taayyee murteessuuf gaafa 23/2018 akka Itoophiyaatti beeylamate. Xumura dhaddacha guyyaa irratti abbaan alangaa galmee yakka haarawaa kan galmeesse yoo ta'u galmee yakka haarawaa obbo Taayyee Danda'a kana karaa barreeffamaatiin akka argatee fi manni murtiittis galmee kana dubbisee fi deebisu abukaattoon obbo Taayyee Danda'a Abarraa Eegboo himeeti jira. Galmee yakka haarawaan guyyaa irraa dhiyaate qabiyyee sagantaa obbo Taayyeen chaanaalii YouTube Horne Conversation waliin hojjetee fi kutaa sadiin walitti aansuun dhiyaate waliin kan wal qabatu yoo ta'u abukaattoon isaa obbo Abarraa Eegboo dhimmicha irratti yakkoonni walirratti himataman sadiin obbo Taayyee irratti dhiyaachuu dubbate. Galmeen jalqabaa seera yakkaa lakkoofsa 257 muraa A jalatti kan dhiyaate yoo ta'u yakki kun mootummaa humnaan kuffisuuf qophii guddaa taasise kan jiru hoggaa ta'u himannaan lamada ammoo waa'ee raayyaa ittisa biyyaa irratti oduu sobaatii fi dogoggorsiisaa tamsaasuun seera yakkaa keewwata 337 jalatti tumameen himatameeti jira. Seerri yakkaa keewwata 244 muraa takka jalatti himannaan dhumaa isaan irratti baname mootummaa biyyatti heeraan filame laamsheessuu fi maqaa balleessuu akka ta'e dhaddacha guyyaa irraa ooleen hubachuu isaa abukaattoon obbo Taayyee Danda'a kun ibseeti jira. Obbo Taayyee Danda'a mana murtii olaanaa federaalawaa mana murtii farra shororkeessummaa kutaa lidataa yakka sadii walitti aansuudhaan diina waliin tumsuu kaka'umsaa fi qophii bal'aa fi hayyama seera qabeessa malee meeshaa waraanaa qabachuu manni murtii 3/2018 baaseen himatamaan yakka sadeen irratti himatame keessaa lamaan yakkamaa ta'uu ibse. Manni murtii olaanaa himannaa obbo Taayyee irratti dhiyaate keessaa tokko jechuun qawwee hayyama seera qabeessa hin qabne qabachuu irratti yaada murtii adabbii guyyaa irraa 3/24/2025 itti murate jira. Dhumaa dhaddacha guyyaa irratti yaadni adabbii dhaga'uu fi murtii adabbii murteessuuf torbaan dhufu akka lakkoofsa bashaatti gaafa 3/23/2018 tti beeylama qabachuun gabaafame. Humnoonni nageenyaa Keeniyaadha daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruudhaan magaalaa Moyaalee ganda Boolee yookaan ganda Duwwaa Lamaatti obbo Abduubaa Waariyoo Diidhaa bulchiinsaa fi nageenya gandichaa kan ta'e ajjeesuudhaan jiraata magaalaa Moyaalee biroo Waariyoo Gurraachaa nama jaamu ukkaamsuun fuudhanii deemuun dhaga'ame. Akka gabaasni Addis Standard mul'isutti sanbata dabree kana guyyaa keessa naannawaa sa'aatii 11 fi daqiiqaa 40tti humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa Itoophiyaa seenuudhaan konkolaataa sadiin mana jiraataa tokko kan Waariyoo Gurraachaa jedhamu deemuun to'achuuf Tayaalan jiraataan kunis ani yoo yakka dalage qaama seeraa Itoophiyaatiin na to'ata malee qaamni seeraa biyya ollaarraa dhufe na to'achuu hin danda'u mirgaas hin qabu jechuudhaan mana isaa keessatti yeroo miira aariitiin walitti dubbachaa turuun ibsame. Humni waraanaa Keeniyaa kanaafis jiraataan magaalaa Moyaalee kun walii galuu dadhabuudhaan gara bulchiinsaa fi nageenya ganda Duwwaa Lamaatti bilbiluun akka dhufu taasifame. Hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya Moyaalee ganda Duwwaa Lamaa obbo Abduubaa akkuma dhufeen kuni daangaa keessanii miti yoo rakkoon jiraate nuutu to'ata jechuudhaan wayita itti dubbatu humni waraana daangaa cabsee seene kun obbo Abduubaatti qawwee dhukkaasuudhaan rasaasaan ajjeesuun ibsame. Kana malees humni waraanaa Keeniyaa kun obbo Waariyoo Gurraachaa nama jaamusu ukkaamsanii fuudhuun ibsameeti jira. Kantiibaan olaanaa magaalaa Moyaalee obbo Galmaa Korbichaa akka himetti ajjechaan hooggansa keenya qaama nageenyaa Keeniyaatiin irratti
raawwatame baay'ee nu gaddisiise jechuudhaan humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa ce'uun ajjechaa raawwachuu mirkaneessee jira. Ajjechaa kanaan booda badiin lubbuu biraa akka hin dhalanneef dambalii uummataa kan birmannaa kanaaf jecha gama Keeniyaatii fiigaa turan qaama nageenyaa waliin taanee tasgabbeessuu turus kantiibaan magaalaa Muyaalee obbo Galmi himeeti jira. Hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Muyaalee ganda Boolee obbo Abduubaan nama uummata biratti fudhatama qabu kan xiqqaaf guddaan kabaju. Kanaafis haalli ajjechaa isarratti raawwate baay'ee uummata kan rifachiise ta'uu kantiibaan magaalaa Muyaalee himeeti jira. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaatii fi mootummaan Keeniyaa waliin ta'uun lubbuu baatee fi qaama yakka kana dalage itti gaafatamaa seeraa akka argatuuf carraaqqii taasisaa jiraachuu obbo Galmii Korbicha himeeti jira. Ajjechaa kana hordofee haleessa galgala kominikeeshinii magaalaa Muyaalee ibsa gaddaa baaseen obbo Abduubiin dargaggoo jabaa fi bulchiinsa magaalichaatiif barootaaf ergamtootatti kenname qixa sirriitiin baachaa turee fi dandeettii fi ogummaa qabuun dadhabbii tokko malee tajaajilaa kan ture jechuudhaan akka bulchiinsa magaalatti gaddeetti dhagaamee ibsee jira. Gabaasni gama Keeniyaa kanaa bee ammoo humni nageenyaa Itiyoophiyaa magaalaa Muyaaleetti daangaa Keeniyaa kiiloomeetira 2 dabruun bakka seesii ja'amutti haleellaa raawwate jechuudhaan himate. Kanaanis dhukaasni sa'aatii 2 taasifamaa turuu kaasuudhaan garuu mootummaa Keeniyaa irraa lubbuun namaa baatee kan hin jirre ta'uu ibsee jira. Odarratti haleellaan kun qindoomina raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaatiin to'atamuu kaasuudhaan humnoonni daangaa qaxxaamuranii dhufanis duubatti deebi'an jechuun gabaasan. Gama biraatiin ammoo bulchaan magaalaa Muyaalee humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa gama Keeniyaatti dhukaasa banan kan hin jirre ta'uu ibsee jira. Paartiin warraaqsa uummata Itiyoophiyaa EAPA'n ibsa guyyaarraa baaseen Itiyoophiyaa keessa haala jiru irratti marii taasisuudhaaf lammiilee Itiyoophiyaa hundaaf yaamicha dabarsuun dhaga'ame. Waltajjiin paartii EAPA kun Itiyoophiyaanonni hammeenya haala ammaa jiru hubatanii weerartootaa fi alaaseentota alagaa qofa osoo hin taane warra biyyaa fi uummata isii balleessan irraa eeguu fi kunuunsuun danqaawwan diinaa saboota jidduutti garaagarummaa uuman diiguun nagaa waaraa bilisummaa fi mirga hunda galmaan gahuuf qabsoo karaa nagaa waliin hojjechuun yeroon isaa amma hubachiisee jira. Lammiileen Itiyoophiyaa afaan amantii fi garaagarummaa yaadatiin odoo hin qoodamin tooftaa qoqqoodinsaa fi bulchitootaaf odoo hin mo'amin mirga namummaa isaanii kabachiisuu akka qabanis paartiin EAPA dhaameeti. Ibsi paartii EAPA kun lammiileen Itiyoophiyaa hundi karaa qabsoo karaa nagaa bifa qindaa'een fooyya'aa taasisuun ni danda'ama jechuudhaan lammiileen haala hamaa arra keessa jiran keessaa baasuu fi Itiyoophiyaa balaa isii mudachaa jirtu irraa baraaruudhaaf filannoowwan qabsoo karaa nagaatii fi seera qabeessa ta'e hundarratti fayyadamee uummanni Itiyoophiyaa haala abbaa qabeenyummaa isaanii irratti qixa sirriitiin fayyadamaa taasisan irratti mari'achuu akka qabanis dubbatee jira. Itiyoophiyaan marti waltajjii tanarratti hirmaatu kan gaafatu paartiin EAPA walga'iin uummataa guddaa kanarratti ajjecha namoota qulqulluu hidhaa seeraan alaa waraana hiyyummaa beela nagaa dhabuu biyyarraa ari'amuu buqqinsaa fi gidiraa uummata keenya rakkisaa jirtu akka dhaabbatu kan leellifamu ta'uu paartichi ibsa baaseen beeksisee jira. Walga'iin Itiyoophiyaanota hunda hirmaachisu kun ja'a gurraandhala gaafa bultii 5 bara 2025 yookaan sadaasa 27 bara 2028 magaalaa Finfinneetti kan jalqabamtu ta'us beeksisee jira. Waraanni waggaa 2 dura deemaa ture haa dhaabbatu buqqaatonni gara qe'eessanitti haa deebi'an raayyaan ittisa biyyaa mooraatti haa deebi'u jechuudhaan akka mata dureetti fayyadamuun waltajjii kanarratti kan mari'atamu ta'uu ibsi paartii EAPA arrabee ibsee jira. Guyyaa kaleessa sadaasa 23 bara 2025 naannoo Afar gaara Eertaaleetti dho'iinsi voolkaanoo waggaa 10 booda uumamee hin beekne dhahuu biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Afar ibsa baaseen beeksise. Haalli kun hatattamaa ta'uu isaa hubachuun gabaasa walitti fufinsaa fi gadi fageenyaa akka taasisan miidiyaanis gaafatee jira. Dho'iinsi voolkaanoo guddaan Eertaaleetti mudate kun haala hin baratamneen sagalee guddaa dhageessisuunis ibsamee jira. Dho'iinsi naannoo gaara Eertaalee mudate kun voolkaanoo baha Afrikaa keessatti sochii guddaa qaban keessaa isa guddaa ta'uun himameeti jira. Voolkaanoon kun gaara Eertaalee irraa kiiloomeetira 8 qofa kan fagaatu yoo ta'u aanaa Afdheeraa ganda Qilbee Raasuu keessatti dhahuudhaan aara hurree fakkaatu kallattii adda addaatiin facaasuun naannawa san ukkaamsee jiraachuu TV'n Afar gabaaseeti jira. Akka gabaasa Afar maas miidiyaan sagalee dho'iinsa kana akka malee cimaa waan tureef naannoo magaalota Eertaaleetii fi Afdheeraatti raafamni uumamuun jiraattonni sagalee kanaan baaragus gabaaseeti jira. Akka jiraattonni TV Afar bilbilaan dubbise himanitti sagaleen kun magaalota fagoo akka biyya Jabuutii Tigraay fi Walloo keessatti illee dhagahamaa turuu himan. Voolkaanoon kun kanaan dura mallattoo sochii agarsiisaa kan hin beekne yoo ta'u guyyoota 3 duraas aara tokko gallakkisuu kan jalqabee fi kaleessa garuu dho'iinsa guddaa gurra namaa duuchuu kan naannoo san aarii gurraachaan dukkaneessa jalqabu jiraattonni ganda Qilbee himanitti jiru. Dho'iinsi kun ganamarraa sa'aatii 4 hanga sa'aatii 7 kan jalqabe waggaa ta'u voolkaanoon lamaan dho'iinsa Eertaalee banamanis
guyyaa irraa dho'e kan kaleessaa caalaa ta'uu ibseet jira. Akka dhaabbanni oduu biyya Neezerlaand BNO News dhaabbilee hordoffii volkaanoo idil addunyaa waabeeffachuun gabaasetti dho'insi karaa Eertalee gammoojjii Affaar Riiftii mudate gara waggoota 10 booda naannichatti isa jalqabaa ta'uu gabaase. Jiddugalli gorsa volkaanoo Teelaas akka jedhutti pilaamiin ol ka'iinsa gadi aanaa gara Jabuutii fi Yamanitti qajeela. Haa ta'u malee pilaam ol ka'an Omaan keessa dabree gara galaana Arabaa akka imalus tilmaameeti jira. Akkasumas bishaan ol ka'an tokko tokko gara kaaba bahaatti gara Iraan, Paakistaanii fi Hindiitti akka qajeelus eegamaa ture. Yuunivarsiitii Finfinneetti Inistituutii Ji'oofiiziksii fi Saayinsii Hawaa fi Astiroonomiin itti gaafatamaan kutaa Seesemooloojii Piroofeesar Attalaay Ayyalaa dho'insi volkaanoo kun kan uumame dho'insa dhagaa volkaanoo sosso'ateen akka uumame dubbateeti jira. Dho'insi volkaanoo ammaa kun hamaa ta'uu kan ibse Piroofeesarri kun qorattoonni Ji'oofiiziksii haala kana qorachuuf gara naannoo sanitti ergamus dubbateeti jira. Dipireeshiniin Daankil gammoojjii Riiftii aktiivii ta'uu kan ibse Piroofeesar Attalaay Ayyalaadha. Dho'insi volkaanoo akkuma barame dho'insa dhagaa sochii qabuun kan uumame ta'uu himeeti jira. Dho'insi kun dhagaa fi dhagaan gara samiitti akka darbatamuuf aarrii fi asheeta cimaa kan fidu akka danda'u itti gaafatamaan kun himeeti jira. Hawaasni naannoo sanii of eeggannoo barbaachisaa taasisuu akka qabus Piroofeesar Attalaay dhaamsa dabarseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.